kabajaa hundeeffama Caayaa Hayyoota Oromoo kanaan isin ga'e jechuun barbaade. Warri magaalaa Hararii fi naannawaa isaa jirtan haala turenuuf gala neesni hubanna mormuun keessanis qooqaa isa jirurraa akka ta'enuuf gala kallattii sadii hubattanii qooqaa kan isinirraa buqqisuuf isin cinaa kan jirru ta'uusaa isin ibsuun barbaada. Jecha tokko na yaadachiiftan yeroo tokko aanaa Kombolchaa soommana osoo ta'aa jirru maal dalagdanaan jedhee na gaafatee jaarsi tokko lakkii hojjetaa mootummaatii hooggansarraa jiraan jedhanii yaa aboo isin jara ilmoo ida'ama takkaa'u sibiyyaan nama bira kaayee dagatu sanii naan jedhe. Fuulii namaa kanneen kan irraanfatee ilmoo isaati ilmaan keenya irraanfannee obboleeyyan keenya irraanfannee isin cina jirraa yaaddoo irraa baay'achuun barbaada. Akkuma beekamutti hayyuun iddoo hundatti ummata tokkoof qaroodha ija. Ijaan alatti gara deemtuun beektu deemtus waan itti deemtuu fi adda baafachuuf rakkatta. Hayyoonni keenya hedduun jahinoonni keenya hedduun qabsoo Oromoo tarumaa geggeessanii lubbuu isaanii kan itti dabarsan as Harargee Bahaa ona Calanqootti. Isin akka aadaa faranjiitti ol nu kaaftanii yaadannoo sammuu gootanii fi jirtanii nukka aadaa warra bahaatitti jahinoota keenya kan wareegameef rabbi haa rahmatu jenna. Iddoon injifannoon dhumaa uummanni keenyatti wareegamee Harargee Bahaa ona Calanqoo ta'us ifa bahee qabsaa'uu dadhabus hayyoota isaa ijaaree maqaa garaa garaatti moggaasee afaan isaa akka hin banne aadaa isaa akka hin banne eenyummaa isaa akka hin banneef hayyoonni keenya hedduun hanga wareegama lubbuutti biyyaa godaanuutti kan kafalan ta'uusaa ragaan seenaa ifa baasa. Osoo Bahar waaree akka goobana aadaa keessatti kaleessa nu gana ta'ee nutis mataa ol qabannee arran dubbanna. Bahar waaree maqaan baduu mannaa lubbuun baduu wayya jee dhiiga isaa dhangalaasee dirree Calanqootti irratti hafee dhiigni isaa garuu achumaan hin hafne qeeroo fi qaree hooggansa jijjiiramaa dhaluudhaan biyya tana iddoo guddaadhaan achi baasaa jira. Biyyi teenya sochii jijjiiramaa yeroo ammaa keessa jirtu kana kennaadhaan takkaa'uu ergisaadhaan kan dhufe osoo hin ta'in ga'umsa gaggeessaan jijjiiramaatii fi qeeroon keenya boba'aa ta'uudhaan lubbuu isaa wareegee ifatti falmatee haqasaa ifatti kan baase ta'uusaa hundi keenya yeroodhaan isaan yaadachuu fi kaayyoo isaa wareegamaniif tiisuun nurraa eegama. Ergaan hayyoota kanaaf qabnus caayaa hayyoota kanaatiif hayyoonni biyya takkaaf lafee duudaa takkubeenne ija kennetti hayyuun hundinuu iddoo isaa qaba. Mana tokko yeroo ijaarru utubaadha qaba, dagaleedha qaba, miggaadha qaba, fottokkeedha qaba, inni kun walitti dhufee mana ta'a. Hayyoonnis ogummaa garaa garaatii fi beekumsa garaa garaa qaba. Hundinuu nu hundi irfiidha qabna yennee nama miisu dhabna, nama meeshaa mi'eeraruu dhabna, nama firii buusu dhabna. Hayyoonni keenya dambii isaa irrattis hojmaata isaa irrattis adda baafatee kaayyachuu qabu. Eenyuun maalirra bobba'a? Eenyuun qonnarra bobba'ee qorannoo qonnaa gaggeessa? Eenyuun fayyaarra bobba'ee fayyaa hawaasaa eega? Eenyuun siyaasaarra bobba'ee haala biyyi tun ittiin deemtu irratti gorsaa ta'ee biyya tana karaa gaarii deemsa kan jiru adda baafatee hundinuu kan dibicha funyoo qabee deemuu fi hafirii buusuu fi hundi addaan ba'ee irfii takka irratti wal loluu osoo hin ta'in gahee addaan qooddatee kan deemu ta'uu qaba. Walumaa galatti hayyoonni kuni mootummaadhaafis deeggarsa guddaadhaan ni amanna. Mootummaan hayyoota of biraan qabne
mootummaan beeytootaaf jala hin qabne mootummaa miti bal'aawlee darbe malee. Kanaaf hayyoota kana kan deeggarruu fi cinaa kan dhaabbannu ta'uusaa gamanumaa ibsaa dhumarratti sheekoo gabaabduu takkaa'u maqsa gabaabaa tokko isinii himeetiin xumuran. Yeroo tokko damiinaa biyya bulcha jiran eega sirni gaddaa biyya tana irraa kufee booda damiinaa biyya tana bulchaa ture. Damiinni kun gorsaa cimaadha qaba. Biyyi damiina kana garagalchuudhaaf qabsoo guddoo gaggeessitee damiina kana garagalchuu dadhaban. Iccitiin damiina kana ittiin garagalchuu dhabne maali jedhanii qoratan. Huyyii guddaa nuti hojjechuu qabnu dagatamee jedhe. Damiinni kun gorsaa cimaadha qaba. Dura isa dhabamsiisuuf gorsaa cimaa biraa dhabamsiisuu qabnaa jedhe. Gorsaan isaa kun ganamaa galgala gorsa jechuudha. Hedduu yaalanii dadhaban konferensi gabaabaan tokko boodarra ol ka'ee yaada furmaataa fide. Wanni damiina kana goonu gorsaa kana goonu afooshaa teenya keessa dhukkubni seenee jira. Dawaanis qullubbiidha. Namni qullubbii nyaanne afooshaa teenya keessaa ni baay'annee gorsaa kana ifatti attimnu tarkaanfii haa fudhannu jedhu. Gadi teessisanii tokko lama jedhetti himanii yaa abooni mootiidhaan gorsaa. Hogguun mootii gorsu qullubbiin irraa ajooyiteeti rabbii jaatana na nyaachisinaa ta'a jee afooshaa dadda jeniin heerri afooshaa mamta qajabaadha ta mootummaatti nagaatan afooshaa jibeessan ni beeknaa boqqoraa miti nyaattu malee jene nyaachisan damiina hanga gareen takka damiina irraa qullubbii nyaachiftu gorsaa nyaachiftu gareen takka damiina kutte damiina namicha jallaa kana ati maa gorsaa godhatta gorsaa nuusii taha kun namichi nama sirriitii miti nu bira taa'ee si arrabsu jiraa jedhan magadda keenya taa'ee yaaboo maal jeen arrabsu jira yaaboo damiina afaanii ajaawaa ganama ogguun haasaa'uun ajaan saana rakkifte jeesse haasaawa jedhiin akkamitti jeen amma damiina summiitti naqanii gurbaachi maal jedhaniin qullubbii nyaadhu dawaadha. Hoggu damiinaa wajjin haasoytu akkatti na jooyne akkanatti irraatti garagaltaa jedhin garagaltee haasoyte jedhin damiina maaltu keeyte jira gurbaan kun waanni afaan keenya ajaawanaan jedhaniif tana numaan waddayyee ni yaanettee mangiddoon damiinaan milkeet afaan kee ajaawu dhugaatuu wanni itti beeytu jedhin hoggu siinaafaaf fuula kana sirraachi garagalaa sirri laali jedhin ganama gorru. Isaas qullubbiin akkatti na jooyne garagali jedhaniini ganama deemee dhufe damiinni oggu gorsa seenu damiina gorsuudhatti oggu seenu faraqaa osaa oggu haasaa'u damiina irraa akkana achi garagala yoo namichaati damiina qullubbiin akkana jooyne jira yoo damiinaati afaan kiyya ajaa'amna irraa achi garagala jira. Kanaaf waliin dhawanii damiintichatti ari'anii isa guyyaa lamaa sadii keessa bakka irraa bulchiisan jechuudha. Uummata Oromoo jidduutti eeroo jidduutti kana karoorfatee gamanaa waan biraaju ofirraa eeganii nama hojii isaatiin akka majaalatanii isinii dhaamaa galatooma.